inda yeroo dabsitu dhaggeeffachuun hin ulfaata ga Isaa Masiihiin ilma Maariyaam. Kasee mi akkaan si caqaset taa'ina caqas jecha sitti maaraa. Waan ragaa qabu qofa haasa'e. Yoo ammoo keessa diddiiganii maaliif naan akkasin naa asraddaan yookiin naa barsiisanii baratte sheekota bira si keessa rakkoon hin jiru sheekoo naa ta'uu dandeessa. Lammaffaan ammoo akka mataa kiyyatti akka kiyyatti ona gaafatte ani musliima alhamdulillahi amantii nama kamiyyuu abbaan waan fedhetti amanuu mirga qaba mukatti illee waamane dantaa isaati. Amantaa kee beettetti amante amma beettetti amante ibsa. Obboleessa nama na caqasachi maa haasaa ooltu. Nama caqas duru. Laura, daqiiqaa naa kenni yookiin daqiiqaa lama naa kenni haasee haasoo itti adeemite. Ayyee daqiiqaa lama sii kenne. Gaya akkas jedhe. Na caqasan amantiin kiyya musliima siin jedhe amantiin kiyya musliimaa ergama Muhammadi nabii Isaa ilmi Maryamis nabiyyiidha gaattis an kana asii galee san irraa kanaaf immoo ilmi namaa kamiyyuu waan fedhetti amanuu mirga isaati mukatti yoo amane rabbiin mataa isaa gaafata waan ta'eef yoo ammoo waa'ee amantii keessa gadi buunee akkana wal mormina jenne nama amantii bira nama na caala beekumsa waan kanaa irra si deebisuu danda'u bira si geessuu danda'a san irraa kanaaf jecha as kootu achi kootu as deebii obboleessaa kiraa deema naan jedhin bannaati deemi bakka deemtu jedhin nama biraatiif. Fixattee? Fixatte xiyyaata yoo kanama dhageettu sitti mee jiraar. Ayyaan illee deemi yookiin nama waa beeku bira dhaqii nama sitti himuu danda'u hojja babbaasee. Jaraan illee haasa'u jirraa bar an tokkicha an sitti himuu dhufee an si waliin mariillee mariidhaaf yookiin waa'ee amantaatiin dhufne an akkam baay'ee si jaalladhuu fi Yesuus akka si jaallatuu fi namni gaariin akka keetii kun gara amantaa dhugaa. Anillee jaalladha wallaahi azim wallaahi nabii Isaa mu wallaahi jaalladha nabiyyi nabii Isaa ilma Maariyaam kaati jettu san hin baanu bar ani Yesuus ilma Waaqayyo Yesuus isa macaafa qulqulluu keessa isa fayyisaa addunyaa keetii bar ati akkasitti ergaa amante ani ammoo akka mataa kiyyatti kan amanu Yesuus jechuun nabii Isaa ilma Maryam nabiyyi ta'uu isaatti aman. Kaisa uume kaisa ol ka jiru ammoo rabbi Allah tokkicha garaagarummaa asaa keenyaa laali ibsa an ilma Waaqayyoon sitti hima ati ilma Maariyaam natti himta akkamitti walii galla garaagarummaa jiraa bar gidduu kan an kasin jedhu Yesuus hin qoon kasin jedhu Yesuus ati Yesuus yaa ibsa namni kamuu Yesuusiin malee jireenya bara baraa hin qabu. Kottu gara Yesuusitti obboleessa koo qaali Yesuus si jaallata. Ana jira wallahi ammallee. Ati amma jireenya bara baraa ni qabda. Jiraachaa jira nam haga jiru keessatti kaburii dammoo rabbiin beekaa abdii. Ka jannataa ta'uu kee of beekta amma ati jannata galta moo azaaba galta? Nani moo? Jannata galuuf khayrii dalagataa jiru. Waan bor itti gaafatamu addunyaarra walitti qabadhee addunyaan tun waan fatanaa biyya fatanaa irra tartu waan ta'eef. Bakka dhaqxu ni beektaa ibsa amma bakka dhaqxu ni beektaa. Bakka dhaqxu ni beektaa yoo duuti. Inshaallah jannata galasiin jedhe jannata galasiin jedhe jannata galasiin jedhe jannata. Ragaa maal qabda? Boleessa yoo barbaadde gaafa achi deemnee achi taa'ee laayivii sii dabarsa azaaba keessa deemtee naanaasa'uu dandeenya. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus qofa ibsaa koo. Karaa dhugaattan si affeeran obboleessi kee. Yaa Rabbi yaa Allah. Amma yoo lalisti obboleessa. Hankasiin jedhu qoya. Si nama bareedaa kan akkamitti si karaa sirriirra hin taane. Ila ibsa ofillee fuutee maatiin talaga tuusan haadha manaa kee gaa'illi keellee gaa'ila eebbifame si haa ta'u maakiillee fuutee ofillee fuutee karaa jiruu bara baraa karaa Iyesuus Kiristoos kan karaa qulqulluu karaa dhugaa kana dhufuun si affeera obboleessa koo qaali. Eshi awwalee na caqas waan si gaafa dhufi. Kananarraa fudhu gaa ergaa kiyyaan obboleessummaatu na eeyyisiisaa jira malee wayi waan haa kafaltaa ibsa.
Ishiratti mtee bar fudhadhee sun ana ilaallata bar kanaafiyyuu anillee gaafii si gaafadha gaafii an si gaafadhuuf gaafii naa deebisi. Hin fudhatta maqaa Yesuusin hin fudhatta. Isi ati irratti buufalee kan namni si gaafatu deebisuu fi caqasuu fi qophii yoon qabaatiin maal gochuu horiinaasuu dareen absii.